Akka jecha. Mana buskutii miti gashi daabboo Hojiin qabnu Naanni isaanii silas ikkoo bakka saatii qabna Itoophiyaan saatii qabdi. Taa'ee sa'aatii lafatti baay'ee bakka duwwaa kana bakka duwwaa guutam sadii taana. sa'aatii Tokkummaa keenya agarsiifna waan fedheef. Tokkummaa namna beekne baay'ee jirra akka namitti. akkamidha? Kuroo har'a keenya bakka. Maalan jira setteettiin garuu maalan jiraan jira. Inni saatii qabsoon fara. Waan fedheef yoo time waan yaadachiiste banna. Surree kee murraa akka timaani. Bareechitee magari buufatte. ani anamini miila barichumatu surree gasti gochisiisa Maalan jiraa wajji wal fiduu wal bukkee qabu barbaade waan sirba keessaas tabbasaan keenya maaluun jedhe ishee. Barsiisaan nu barsiisa. Barsiisaan nu barsiisa maaluun jedhe akkasumas surree kana gabbutanii fatee warri jiran fi warri gaafa garbummaa baafa baachifatanii jechuudha. Bakka gaafa mana hidhagaltu saaqii kana sitti baasu. Walumaa gala. Surreen gasirraa bu'aa garbummaa kee jala jirtaa jechuudha. Walumaa gala surree buutanii uffachuun gad buutanii uffachuun garbummaa kunumti iyyuu garbummaa agarsiisa walumaa gala. Akkasitti garbuuttee faantiin gaarraa jira malaali. Surreen kee jallaa jira. Gadi buufattee naani akka rakkina jala jirtu. Amma aadaa Oromoo keessa illee jiru amma kun. Kanaafiyyuu akka obbolummaatti akka hiriyyaa tokkotti wanta si gorsu yoo jiraate surree kee wal buutiitti uffannu. Garbummaa jala jiraachuutii agarsiisa. Nuuni immoo garbummaa jala hin jirru. gorsi keessan ilaamma gorsa gadee miti gaarii dhala garuu ani amma isini saraapirii jedhamatti hikkatume saraapirii namni surree qabu jedhee miti garuu akkas miti la'ani amma keessan kana barumsas dhabee miti isaa bartaan siniin jedhee surree qabbuutu naa daaruma akka taate wallaahi inni garuu amma waaqayyo naa dabarsutti gabbutee waan uffadha. Gasii immoo wal bunnee waaqayyo nu hidhachiisuu danda'a waan ta'eef waa'ee isaa dhiisaa. Jetteere. Sira maali qurxummiin maal itti dandeettu gaafa mammaakte qurxummii iyyuu mammaakteetti. Bishaan tafaannu jira malee Waan dubbannu baay'ee qabna jettee namni maal isin mammaaksa kanatu kanaan afaan gostuun kaa'ame hin deemnaas. Eessa rannaa hojiin qabnu eessa deemna taa'uudhaan deemna. Harree hojiin qabdu argatee. Saatii deemaa furtaa'uudha bakka nu. Alaame akkatti surree ol butannee irratti deemnee haasofna kaa. Hojjetteere amma akka kee gabbuun namoonni isaa akkasumatti deemna. Amma ariifidha. Amma gaarii. Okay.